Maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyoos amanamaa ta'e. Yeroo ammaa kana yaa Waaqayyo gooftaa iddoon amma jiru kanatti sin kadhadha. Banaazireetu Geetaa Yesuus Kiristoos hafuurri kee gara jireenya keenyaa dhufu. Hafuurri kee biyya lafaa irratti haa gadhiifamu. Ayyaanni kee biyya lafaa irratti haa gadhiifamu. Araarri kee biyya lafaa irratti haa gadhiifamu. Namni dhiphina keessa jiru akka gadhiifatamutti maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata waaqarraa, sagalee waaqarraa, ergaa waaqarraa ergi. Ganama kana ergaa kee ergi. Mo'icha kan qabu, humna kan qabu, irree guddaadhaan kan mul'atu, dinqiidhaan kan mul'atu, waan ajaa'ibaan kan mul'atu maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyootiin haa gadhiifamu. Ani ganama kanas kadhadheera. Geetaa Yesuus Kiristoosis kadhadheera. Yaa Waaqayyo gooftaa biyyi lafaa cubbuutti kufteetti. Garaan dhiifamaa namoota jalaa dhibeera. Namni hunduu wal ajjeesuuf, namni hunduu wal balleessuuf, namni hunduu wal irratti mari'ata. Yaa Waaqayyo gooftaa namni walii isaa caalaa birrii jaallateera. Namni walii isaa caalaa yaa Waaqayyo gooftaa bodee waliif qaleera. Ati garuu ilma namaaf duute. Ati garuu dhiiga kee dhangalaaste. Garaan dhiifamaa namoota hedduu jalaa fudhatame. Garaan dhiifamaa namoota hedduu jalaa bade. Garaa araaraa, garaa araaraa, garaa araaraa, garaa araaraa, garaa araaraa maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa irratti haa dhangala'u. Araarri kee maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kee irratti haa dhangala'u. Araarri kee maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota irratti haa dhangala'u. Araarri kee maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin saba kee irratti haa dhangala'u. Akkaawuntiin isaanii duwwaa kan ta'e, jireenyi isaanii duwwaa kan ta'e, yaa Waaqayyo gooftaa araara kee argatan. Hafuurri isaanii duwwaa kan ta'e, wangeelli jalaa kan dhokate, cubbuun kan dhokse, haalli kan dhokse, yeroon kan dhokse, Naazireetuu Geetaa Yesuus Kiristoos sin kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa sin kadhadha. Waaqa bara baraa sin kadhadha. Mootii bara baraa sin kadhadha. Guddaa bara baraa sin kadhadha. Beekaa bara baraa sin kadhadha. Naazireetuu Geetaa Yesuus Kiristoos waan ajaa'ibaa hojjechuun kee, waan dinqii hojjechuun kee, fedha kee fi jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni wal nyaachaa jiran araaraa argatan. Araarri keessaa haa argatu. Ayyaanni keessaa haa argatu. Hafuurri keessaa haa argatu. Biyya kootti araarami. Itoophiyaatti araarami. Waldaa kiristaanaatti araarami. Yaa Waaqayyo bineensi hamaan kun nun nyaatiin, dhaloota nyaatiin, dargaggeessa nyaatiin, raajii nyaatiin, faarfataa nyaatiin, lallabaa nyaatiin, amantoota nyaatiin, dhaloonni waliin nyaatiin. Yaa Waaqayyo gooftaa poolotikaadhaan waliin nyaatiin dhaloonni yaa Waaqayyo kan koo caala waldaan kan koo caala akka waliin nyaanne hafuura tokkummaa nu gidduutti dhangalaasi. 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 Hafuura hiikamsa qabu nu gidduutti dhangalaasi. Hafuura nagaa nu gidduutti dhangalaasi. Obboloonni waliin nyaatiin, dhaloonni waliin nyaatiin nagaana ta'u, nagaana ta'u, nagaana ta'u, nagaana ta'u. Humna maqaa fannoo Yesuusiin nagaana ta'u. Waldaa koof nagaana ta'u, saba koof nagaana ta'u, raajotaaf nagaana ta'u, amantootaaf nagaana ta'u. Yaa hafuura qulqulluu sin kadhadha. Waaqa bara baraa sin kadhadha. Jabaa bara baraa sin kadhadha. Araarraa ta'u. Geetaa Yesuus Kiristoos araarraa ta'u. Ani mucaan kee balleesseera. Fuula kee hin barbaaddadha. Bishaan badisaan nun balleessin. Dha'ichaan nun balleessin. Beelaan nun balleessin. Rukuttaa hamaa nutti hin fidiin. Maaloo hafuura qulqulluu nutti araarame. Maaloo hafuura qulqulluu nutti araarame. Biyya keenyatti araarame. Waldaa keenyatti araarame. Saba keenyatti araarame. Amantoota keenyatti araarame. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa addunyaa hundumaatti araarame. Keeniyaatti hin jedhu gooftaa biyyoota hundumaa Ameerikaanii, Jaappaan, Jarman, Keeniyaa biyyoota gurguddatan biyya xixiqqatan Arabatti maqaa Yesuus Kiristoosiin Suudiitti biyya jiranitti Waaqayyo isa lafa uumte nama uumte uumaa waaqaaf lafa maqaa Yesuus Kiristoosin itti araarame. Maqaa isan itti amaneetiin si kadhadha yaa Waaqa. Akkam beekuttan si kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyootiin hojjettoota waajjira mootummaa keessa jiranitti araarame. Hojjettootatti araarame. Yaa Waaqayyo gooftaa barattootatti araarame. Karaa biyya keenyaatti araarame. Dhiiga keetiin nu qulleessi. Ani qullaa'uun barbaada. Poleessi koo qullaa'uu barbaada. Poleettiin koo qullaa'uu barbaada. Naazireetuu Geetaa Yesuus nu qulleessi. Waan kadhanne deebiitti nu laadhu. Waan fuula kee duratti itti deebii nu laadhu. Geetaa Yesuus haga'u volkaanoon dho'ee dhaloonni gubachuun, haga'u dhaloonni du'uun, haga'u obboleettiin du'uun, haga'u obboleessi du'uun maqaa Yesuus Kiristoosiin cufeera. Ergaa akkasii biyya koorraa cufeera. Ergaa akkasii saba koorraa cufeera. Maseenummaan nurraa haka'u. ayyaana kee kan nurraa nyaate, dibata kee kan nurraa nyaate, bageetaa Yesuus Kiristoos sekendii ammaa kana